Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App. YouTubein settingii haaraa takka fidee jira. Settingii hundi keessan irraa of qusachuu irraa eeggachuu qabdan. Waan kana yes imo no gochuu qabna. Yeroo video maxxansinu altered content kana yes imo no gochuu qabna ka jedhu namoonni baay'een nagaafataa turtanii gara Telegramiitiin gara WhatsAppiitiin bakka kana irratti yes imo no dha kan nuti guutuu qabnu ka jedhu gaaffii namni takka nagaafatee jira. Settingiin kun settingii haaraa dhiheenya dhufe. Dirqama YouTube hojjetaa jirtu taanaan video maxxansiisu taanaan dhimma kanarraa beekuun dirqama. Dhimma kana kan wal qabate video lama duraan barsiiseen jira. Kana booda video record gochuun hafee waan jedhuufi akkasuma akkaataa footoo gara video jijjiiran ka jedhu video lachuu wal fakkaataadha. Video kara salphaa ta'een lammaffaa isiniif dalage video kanaan kan wal qabatudha. Kanaafuu namoonni video akkasii keessattuu hojjettan yeroo video maxxansitan akkasuma video akkasiitiin alas yeroo hojjettan noomo yeesii guutuu qabna waan jedhu nagaafataa turtanii anis isinii qabadhee dhufeen jira. Egaan kan waliin ilaallu ta'a obboleeyyan chaanaalii kanaaf haarayaa taatan subscribe akkasuma like share hiriyoota keessaniif gochuu hin dagatina. Subscribein kun gurraachoftee jala kana jirti taanaan subscribe gochuudhaan akkasuma laayikiin homaa isinirraa hin hirrisu laayikii gochuudhaan yaada keessan bal'inaan koomentii jala naaf kaa'uu hin dagatinaa isiniin jechaa eegan gara YouTube studio deemuudhaan viidiyoo maxxansaa haala kamiin akka waan kanarra darbuu dandeenyu salphaatti daqiiqaa xiqqoo keessatti isinitti agarsiisaa jechuudha. YouTube studio irraas viidiyoo maxxansuu dandeenya. YouTube irraas akkasuma gara Chrometiinis settingii bal'aa qaba. Ida'uu tuqachuudhaan viidiyoo tokko waliin maxxansinee haa ilaallu. Yeroo viidiyoo kana maxxansinu altered contentiin kun yeroo dhiheenya itti dabalamee jira jechuudha. Altered content kana yes imo no goona. Video akkamiitiif yes gochuu qabna. Video akkamiitiif no gochuu qabna. Video yeroo maxxansitanii gaa duraan barsiiseen jira. Title barreeffama akkasuma suuraa dura taa'u irra kaa'u, description, visibility isaa public irra kaa'u akka namoota bira isiniif gahu. Sanaan booda monetization yoo monetize taatanii jiraattan beeksisa irratti hidhachuu audience ni jira. Playlist itti dabaluun ni jira. Altered content ka jedhu bakka kanarratti dhufee ida'amee jira jechuudha. Kana kan nuti har'a waliin ilaallu video akkamiitiif no gochuu qabna, video akkamiitiif immoo yes gochuu qabna jechuudha. Ka jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Altered contentiin kun settingii dhiheenya itti ida'ame. YouTuberin kamiyyuu yeroo video maxxansitan dhimma kana beekuun barbaachisaadha. Videoon kiyya altered contentiin ni qabamu hin qabu. Yesin godhamoo noon godha. Do any of the following describe your content. Kanneen armaan gadii kun video kan kee describe ni godhu yookaan immoo ni ibsu waan jedhu nu gaafata jechuudha. Videoon kee kana wantoota kana of jalaa ni qabaa, of keessaa ni qabaa waan jedhu waan sadii pointii sadii kaasee nu gaafata. Jalatti immoo yes fi no nuuf kahaa jechuudha. Kanaafuu videoon keessan dhimma amma waliin ilaaluu deemnu kana yoo qabaate maal gochuu qabdu, dhimma amma waliin ilaaluu deemnu kana yoo hin qabaanne immoo noodha moo yes gochuu qabdu ka jedhu sirriitti ifa isiniif godhaa jechuudha. Make a real person appear to say or do something they didn't say or do. Inni tokkoffaan AI fayyadamtanii isa ta'u tuulsii biraas fayyadamtanii haa ta'u nama tokko waan inni hin jedhin akka inni jedhu gootanii yoo video hojjetta yookaan immoo fakkeenyaaf nama tokko fudhattanii waan inni hin haasofne editii gochuudhaan AI fayyadamuudhaan waan inni hin jenne tokko yoo nama sana jechisiiftan jechuudha. Video akkasii kana yoo dalaydan waan inni hin dubbanne isin editii gochuudhaan AI keessa galchuudhaan AI fayyadamuudhaan akka waan inni waan sana jedheetti yoo hojjettan yoo keessa jiraate jechuudha. Kana jechuun AI fayyadamtanii waan namni sun hin dubbanne yoo dubbachiiftan bakka silaa namni sun hin jirre yookaan immoo bakka really hin taane bakki kun really gootanii AI dhaan yoo dalagdanii jiraattan wantoota AI hojjetaman wal qabataa jechuudha. Kanaafuu waan artificial intelligence kana yookaan immoo AI fayyadamtanii hojjettan waan namni sun silaa hin goone gochisiiftanii fakkeenyaaf duraan barsiiseen jira akkuma jalqaba irratti isiniif hime amma mucayyoon kun waan kana hin dubbanne suuraa isii fayyadameen haasofsiiseen yookaan immoo sagalee itti galche akka waan isin haasoftee godhee jechuudha. Kanaafuu suuraan sun isheedhuma dhugaadha garuu waan isin hin dubbanne
itti galchuun yoo sagalee itti galchitanii dubbachiiftan maal gochuu qabdu wantoonni akkasii yoo keessa jiraate yeesii filachuu qabdu jechuudha. AI fayyadamtanii sagaleedhaan isa ta'u viidiyoo isa ta'u sagalee itti galchitanii yeroo tokko tokko ofii keessanii yoo dubbachuu hin barbaanne sagalee nama biraa fayyadamtanii waan namni sun hin jenne gochisiiftanii yoo viidiyoo dalagdan gochas haa ta'u bakkas haa ta'u sagaleedhaan isa haa ta'u viidiyoodhaan isa ta'u yoo wantoota akkasii AI fayyadamtanii dalagdan yeesiirra kaahuu qabdu jechuudha. Waan akka rakkina hin qabu YouTube irratti fayyadamuu dandeessu AI dhaan waan hojjetame garuu asirratti altered content kana yeesii gochuu qabdu jechuudha. Wantoota waan silaa namni sun hin goone waan silaa namni sun bakka sana hin jiraanne waan inni godhe fakkeessitanii yoo dalagdan waan namni sun hin dubbanne yoo dubbachiiftan sagaleen haa ta'u viidiyoo haa ta'u bakka haa ta'u gocha adda addaa haa ta'u yeesii gochuu qabdu. Viidiyoon sun garuu namni sun dhugaadhumaan waan sana dubbate yoo ta'e namuma sanatu nama viidiyoo irratti mul'ataa jirutu waan sana dubbate yoo ta'e fakkeenyaaf kan akka geemii TikTokii kana fa'aa waraabdanii wantoota adda addaa yoo gootan namni sun dhugaadhumaan isa dubbate waan ta'eef no irra keenyaa jechuudha. Videos walitti fiffidanii ofii keessanii reactionii wantoota adda addaa kana dalagdan yoo ta'e no irra keessuu jechuudha. Kanaafu waan artificial intelligence yookiin immoo AI dha waan hojjetame qofa yeesii irra keessuu jechuudha. Kanaafu fakkeessanii hojjetan waan ta'eef waan namni sun hin jenne gochisiiftan dubbachiiftan waan namni sun bakka namni sun hin jirre keessan waan ta'eef jechuudha. Kanaafu yoo immoo sanaan ala ta'e no irra kaa'uudhaan duubatti deebitu jechuudha. Kanaafu altered contentiin kun no doesn't include alternate content waan jedhu nuuf fida. Yoo immoo yeesii irra keenye yes it includes nuun jedha jechuudha. Kanaafu yoo waan sana qabaate yeesii irra keessu yoo immoo viidiyoon sun originaaluma sirrii waanuma namni sun dubbate fiddan yoo ta'e garuu rakkina hin qabu no irra keessu jechuudha. Waan namni sun hin dubbanne yoo dubbachiiftan qofa yeesii irra keessu sanaan booda koomentii banuu qabaannaan banuudhaan viidiyoo san maxxansinaa jechuudha. Walumaa galatti altered contentiin kun waan jijjiirama irratti gootan taanaan jijjiirama waan namni sun hin goone yoo gochisiiftan yeesii irra gootu yoo immoo jijjiiramni guddaan darajaa kanaa irra hin jiraanne noorra kaahuudhumaan viidiyoo san maxxansitu jechuudha. Walumaa galatti viidiyoon keessan maal akka ta'e hubachuudhaan dirqama waan kana yeesii yookaan immoo noo san filachuudhaan irra dartuu jechuudha. Viidiyoo isaa modulaan dalageen jira akkaataa AI dhaan viidiyoo itti hojjetan sana hojjechuudha. Yoo AI dhaan hojjetan yeesii irra kaa'uun maxxansitu jechuudha. Viidiyoon keenya har'aas kana fakkaata. Akka irraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii.